Seenaa Agarii Tulluu. Agarii Tulluu qabsaa mirga Oromoo. Agariin bara sirna abbaa lafaa keessa cunqursaa uummata Oromoo irra ga'u balaaleffachuudhaan qabsoo waraanaa jalqabe. Qabsoo irra guddaa gochaa kan ture naannoo Salaaliitti ture. Qabsoo kana gara naannoo biraattis babal'ifachuu sochii gochaa ture. Agariin giddu galeessa Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa Dagam iddoo addaa Leemman Sillaasee jedhamutti bara 1934tti dhalate. Agarii Tulluu Diimaa gara magaalaatti aanuu fi dhaabbanni isaa baay'ee gabaabaadha. Yommuu alaalaa ilaalan nama homaa hin beekne fakkaata. Yeroo baay'ee fuula isaa irraa gammachuutu dubbifama. Onneen isaa garuu dhiibbaa ilmaan nafxanyaatiin madooftee jirti. Namoonni isatti dhiyaatan akka ragaa ba'anitti Agariin garraamessa. Garraamummaan isaa garuu sodaataa sangooni. Inumaayyuu akka inni hiyyeessaaf falmu baay'ee gargaare. Agarii Tulluu bishaan daakuudhaan yeroo ijoollummaa isaa dabarse. Gootichi Agarii Tulluu umrii ijoollummaatiin bara 1950tti leenjii loltummaa fudhachuudhaan waraana yeroo sanaa Kibur Zabanyaa jedhamu kan mana mootummaa eegu keessatti qaxaramuun magaalaa Finfinneetti ka'e. Waraana keessatti qaxaramuuf murteessuun isaa jaalala sirna sanaaf qabu osoo hin taane booree garaa isaa keessa guute baafachuuf mana ittiin leenjii loltummaa fi meeshaa waraanaa argate mijeeffachuufidha. Wayita loltuu Kibur Zabanyaa ta'ee hojjechaa jiru kanatti loogiin sanyii biyya kana keessatti dagaagee jiruu fi cunqursaa uummata Oromoo irra gahaa ture sana arguudhaan garaan isaa caalaatti murtii qabsoo fidhannoo gochuuf murteesse. Sanarraanis akka inni gumaacha guddaa godhu isa taasise. Kana malees wayita Salaalee lafa dhaloota isaa turetti dhiibbaa ilmaan nafxanyaa yookaan abbaan lafaa ilmaan Oromoo irraan gahaa jiran umrii ijoollummaatti sammuu Agarii keessa seenee ture. Maarree Agarii wayita loltuu Kibur Zabanyaa ta'uun Finfinneetti tajaajilaa ture sana miseensa waldaa walgargaarsa Maccaa fi Tuulamaa ta'uudhaan sochii sabboonummaa Oromoo waldichaan jalqabame keessatti illee qooda fudhachaa akka inni ture seenaa jireenya isaa irraa ni mirkaneeffattu. Waldaa kana keessattis Jeneraal Taaddasaa Birruu wajjin wal baree dhimma qabsoo Oromoo irratti illee mari'achaa akka isaan turanii fi Agariin caalaatti akka inni murtii jabaa kanarra ga'u godheenii jira. Bara 1959tti wayita hooggantoonni waldaa Maccaa fi Tuulamaa mootummaa Haayile Sillaaseetiin yakkaman mana hidhaa galan sanatti Agarii Tulluu immoo hojii loltummaa Kibur Zabanyaa hojjechaa jiru sana dhiisee meeshaa waraanaa hidhatee jiru fudhachuudhaan gara bosona Salaaliitti qajeele. Tarkaanfii kana fudhachuuf kan isa kakaase cunqursaa uummata Oromoo irra jiru san hambisuuf karaa nagaa waan hin yaadamneef qabsoo hidhannoo gaggeessuun barbaachisaa ta'uu isaa waan itti amaneef erga qabsoo hidhannoo irratti bobba'een booda sodaa tokko malee uummata fincila diddaa gabrummaatiif akka kaka'an barsiisaas ture. Uummanni
abbaa lafaa akka hin gabbarreefne. Abbaan lafaa immoo uummata irraa irboo akka hin fudhanne akeekkachiisaa kan ture wayita ta'u, abbaan lafaa ajaja isaa kana fudhachuu didee irratti immoo tarkaanfii fudhachaatiin ture. Ilmaan nafxanyaa gochi Agarii kun kan aarsee fi rifachiise waan ta'eef goonni kun akka waan shiftaa ta'e fakkeessuudhaan uummata burjaajessuuf yaalan. Uummanni garuu akka inni amala shiftummaa hin qabne waan beekaniif irraan fudhanne. Sababni isaas Agariin akka shiftaa qabeenya namaa kan saamu osoo hin taane rakkoo hojjeessaaf nama falmuu fi qabeenya warra ilmaan nafxanyaa qofa addaan baasee nama saamaa turedha. Agariin bosona keessa dhokatee kan taa'u osoo hin taane guyyaa saafaan baadiyyaadhaa hanga magaalaatti uummata keessa deemee balaa sirni sun uummata Oromoo irraan gahaa ture sana nama ifatti uummata barsiisaa oolu ture. Sababni isaa immoo uummata biratti fudhatama waan argateef qabsoo inni gochaa jiru uummata bal'aaf ta'uu uummanni dursee waan hubateef. Agariin uummata Oromoo biratti jaalala guddaa waan horateef mootummaan gabroonfataa abbaan irree Agarii argachuun ilmoo takkitti tuulaa cidii guddaa keessa barbaaduu itti ta'e. Kanarraa ka'uudhaan nama Agarii qabees ta'e nama Agarii bakka jiru argee mootummaatti himeef badhaasti guddaan akka kennamu labsame. Goonni kun baay'ee abshaala waan ta'eef tooftaa garagaraa fayyadamuudhaan uummata amansiisaa akka inni ture dubbatama. Yeroo wayii bara qabsoo isaa keessatti ergamtoonni mootummaa gabroonfataa abbaa irree biraa dhufan kan dhalootaan Oromoo ta'an Agarii qabanii kennuuf akka dhufan waan dursee dhageef galgala bakka isaan jiranitti akkuma tasaa irra sana booda jarri nu ajjeese jedhanii baay'ee rifatan. Inni garuu akka isaan ajjeesuuf hin dhufne itti hime tasgabbeesse. Sana boodas akka ana qabuuf yookaan ajjeesuuf dhuftan dhagiin dhufe akkanumaan dhamaatan malee ana rasaasni na hin ajjeesu jechuudhaan isaan fuuldura dhaabbate rasaasa sobaa kan yeroo kabur zabanyaa ture argate qawwee isaa keessa galchuu ofitti dhukaase. Du'uu dinnaan jarri baay'ee rifatte. Itti aansee immoo rasaasa sana qawwee isaa keessa godhee ergamtoonni sun akka itti dhukaasan ajaje fuuldura isaanii dhaabbate. Haaluma inni ajajiin dabareedhaan itti dhukaasan. Garuu Agarii homaa hin taane. Sana booda Agarii rasaasni hin dha'u jechuudhaan bal'inaan odeeffamuu itti ka'e. Kun immoo sodaa nafxanyuun Agarii irraa qaban kan dabalee fi fudhatamni Agarii uummata keessatti qabullee akka dabalu kabaja guddaa akka inni argatu isa taasise. Agarii tulluu hordoffiin mootummaa abbaa irree waan itti baay'ateef yeroo hunda of jijjiiree qabsoo sana adeemsisaa ture. Yeroo tokko qeesii fakkaatee yoo deeme yeroo biraa immoo kadhattuu fakkaatee deema. Yoo barbaade immoo qotee bulaa baadiyyaa fakkaatee waan garaa isaa hojjechaa ture. Yeroo sana namoonni oduu funaananii qaama nageenyaatiif geessan Agariin qeesii fakkaatee amma asiin darbee agarree turre yoo jedhan Chibba sana namni uffata qeesii uffate hundi
qaama nageenyaatiin qabamanii qorannaa irratti gaggeeffa. Xiqqoo turanii immoo agariin kadhattuu fakkaatee yommuu asiin darbu agarree turre. Oduun jedhu qaama nageenyaa qaqqaba. Tibba sana immoo kadhattuu hundi qabamanii mana hidhaatti guramuun kanuma barame ta'e. Garuu agarii argachuun waan hin danda'amne ta'e. Agariin gaafa ofii isaatii barbaade malee qaama nageenyaatti hin mul'atu. Garuu isaanuma wajjiin ooluun isaa kanuma barame. Uummanni Oromoo Salaalee akka agariin harka mootummaaf tuulaa sanatti hin kufneef akkas jechaa sirbaa waaqa kadhatuuf. Kuyyuu roobiin yaa cabbi, hurufa kuyyuu hin roobiin yaa cabbi. Nafseetti fardaan agarii tulluu baasi yaa Rabbi. Gaafa nafxanyoota irratti tarkaanfii fudhachuu barbaades tasa osoo hin taane akka qophaa'anii eegan dura ergaa itti dhaameetuma dhaqa. Guyyaa tokko bulchaa aanaa Dagam yeroo sanaa kan turetti akka dhaqu ergaa itti dhaame. Guyyaan jedhame yoo ga'u namichi waardiyyoota isaa qabatee meeshaa isaa hidhatee loltuu isaa hidhachiisee dhufa agarii eeguutti ka'e. Osuma eegaa jiru kadhataan uffata baay'ee moofaa uffatee kadhachaa deemu tokko mana bulchaa kanaatti gore kadhate. Hojjettoonni isaa kadhataa kanaaf midhaan kennaafi nyaachisaanii. Kadhattichis aduun waan natti dhiiteef bakkin ani deemu immoo bosona keessa darbeeti. Shiftaan na reeba. Akka gooftaan keessan na bulchuuf naaf kadhadhaa jedheen. Hojjettoonnis gooftaa isaanii kadhataniif yaa bulu achi baaxii mana jala haa ciisu jedhee eeyyameef. Kadhattichis bakka bultee argate. Sana booda dhufaa agarii eeguutti fufan. Sa'aatiin beellamaa darbus agariin dhufuu waan dideef abbaan aangoo fuulduraan erga homii tiksee na fuuldura dhaabbattee naan lolti jechuun tiksii agariif qabu mul'isuun laphee ofii dhiiteessee taa'e. Yeroo kana kan kadhataa baaxii jala ciifu waan namni kun jechaa jiru hunda sirriitti dhagahaa ture. Erga obsaan xiqqoo turee booda kadhattichi bakka ciisu ka'e. Shugguxii qanqalloo itti kadhachaa ture sana keessaa baase. Gurra bulchaa sana irratti qabe. Akka harka kennutu gaafate. Namichis naasuudhaan qawwee isaa lafa godhatee harka itti kenne. Edaa kadhataa bakka bultii gaafate suni agarii tulluuti moo? Sana booda agarii namicha waardiyyoota isaa walitti hidhee erga garafaa tureen booda mana tokkotti galchee balbala itti cufuudhaan meeshaa waraanaa isaanii fi maallaqa fudhatee deemuudhaan waan ta'e sana akka bulchaa godinichaatti fichee deemuudhaan itti himuun ajaje. Yoo sanuu baatti garuu yeroo biroo deebi'uudhaan akka ajjeesu akeekkachiise. Gochi agarii kun rifaatuu fi aarii bulchaa aanaa kuyyuu yeroo sanii kan ture Fitawuraayii Muluu Asaanuu anu agarii nan qaba jedhee dhaadachuudhaan bulchaa godinichaatiif waadaa gale. Akka ittiin qabuuf qawwee doomoftorii Ameerikaa 5 kennameef. Qawwee kanas ashkaroota isaatti hiruun barbaacha agariitiif aanaalee kuyyuu warra Jaarsoo, Giraar Jaarsoo, Dagam, Hidhaabuu Abootee fi Yaayyaa Gullallee lafa kana dura agariin keessa socho'uun qabsoo gaggeessaa ture kana keessa kaahan. Barbaacha baay'ina keessa naannoo lafa dhaloota agarii kan taate
bakka Leemman Sillaasee jedhamuun beekamtutti agarii argatan timarsan. Sana booda agariin namoota ergamanii isa qabuu dhufan dura dhaabbachuudhaan injifannoo seenaan hin dagan galmeessisuu danda'ee jira. Namoota qabuu dhufan kan ajjeese, kaan immoo madeesse, kanneen hafan immoo dhiyeessanii gara dhufanitti akka deebi'aniif dirqisiise. Sana booda uummanni Salaalee gootummaa kana dinqisiifachuudhaan akka muluu of fakkeessanii agariidhaaf sirba akkasii sirbaniif. Ani Rabbitu na baase, dabaree gurrarra yaase, burustee dhiyeeffatu baase, qawwee awraajjaa gachisiise. Itti dabaluudhaanis akkas jedhanii weeddisan. Yaa burrusee, ashkara koo yaa burrusee, ni lolle naan jettaniitu sintu rakkoorra na buuse jechuudhaan salphina muluu sirbaan agarsiisaa turan. Burrusee fi dabaleen ashkaroota muluu turan. Guyyaa tokko bakka agariin jiru kan dursee hubate Asmariin duraan agarii wajjin deemee faarsaa ture qaama nageenyaatti hime. Asmariin kun kan agarii ganeef guyyaa tokko bakka agarii jiru kan dursee hubate Asmariin duraan agarii wajjin deemee faarsaa ture qaama nageenyaatti hime. Asmariin kun kan agarii ganeef namni bakka agariin jiru hime lafa gaashaa 2 fi qarshii 10,000 badhaasa akka argatu mootummaan sun waan labseef. Sana booda humni dafee qaqqabaa mana agariin keessa jiru sanatti marsanii yommuu agariin ba'u ajjeesuu yookaan immoo madeessanii booji'uudhaaf eeguu jalqaban. Humni waraanaa dafee qaqqabaa itti marsuu waan dhaga'eef tooftaa itti harkaa ba'u barbaaduu jalqabe. Sana booda qamisii dubartii kaawwatee, kophee durbaa godhatee, shaashii hidhatee, durba bareedduu fakkaatee karuma balbalaatti bahee deeme. Yeroo kana waraanni iddoo qabatee eegaa jiru ilaalee sanyoon isaa baate inni itti aanee dhufa jedhanii of eeggannoodhaan eeguutti ka'an. Agariin duubatti darbuudhaan jaalleewwan qabsoo isaa wajjiin boombii fi rasaasatti roobsuudhaan loltuu baay'ee ajjeese. Kaan immoo madeesse. Warri kaan immoo gara dhufanitti akka deebi'an godhe. Gama agariitiin jaallee qabsoo tokko qofaatu wareegame. Sochiin agariin jalqabe kun hirriba kan dhoowwe mootummaan Haile Sillaasee loltoota baay'ina gara Salaalee naannoo agariitti qabsoo hidhannoo gaggeessaa jiru sanatti bobbaase. Agariin bakka jiru nutti himaa jechuun uummata dararuu fi hidhuu itti cimsan. Baay'inni loltoota babba'e sulultaa hanga qarree gohaatti kan lafa dhiphise ture. Yaa ta'u malee uummanni naannoo sanii namni tokkoyyuu agarii dabarsanii kennuu irraa ofuma dararaa fi gidiraa irra gahu fudhachuuf filatan. Qabsoon agariin godhus Salaalee keessa aanaa 6 jechuun aanaa Dagam, Kunyuu, warra Jaarsoo, Hidhaabuu Abootii, Giraar Jaarsoo fi Yaayyaa Gullallee yoo ta'u, Shawaa dhiyaa keessaa immoo aanaa Meettaati. Kanaaf agarii eessa akka ooluu fi duun yoo beekamu har'a bakka tokkotti yoo argame barii isaa iddoo biraatti argama. Dhumarratti qabsoo hidhannoo kana gara kutaa Oromiyaa biraatti babal'isuu fi iddoo jijjiirrachuudhaan umrii qabsichaa dheeressuuf yaade gara dhiya Oromiyaa Wallaggaatti bobba'e. Gaafa Wallaggatti deemu Finfinnee naannoo Qacanee Madaaniyaalam jedhamu bakka duraan itti boqotutti
goruudhaan jaalleewwan qabsoo isaatiif gara magaalaa Naqamteetti deemuu isaa fi isaan illee akka isa hordofuun garas deeman xalayaa barreesseef dubartii haadha manichaatti kennee fi deeme. Xalayaa kanarratti hoteela qabatullee barreessee ture. Ifuma bakka sanii bahee qaamni nageenyaa mootummaa abbaa irree Agarii barbaachaaf iddoo qacanii Madaaniyaalam kana dhaquun mana Agariin itti boqatu sana seenuun haadha manaa sana dirqisiisanii bakka Agariin jiru gaafachuun xalayaa sana dabarsitee akka kenniteef seenaa isaa irraa hubachuun ni danda'ama. Bakka Agariin boqatu kana kan hime immoo nama dura Agariin wajjiin dirree qabsoo galii booda maallaqaan mootummaa sun bitatee akka ta'e qorannoon seenaan godhame irraa ni hubatama. Erga xalayaa Agarii jaalleewwan isaatii katabe sun harka diinaatti kufte booda gurraandhala 8 bara 1962tti magaalaa Naqamtee hoteela keessa boqote keessatti gootichi Oromoo Agarii Tullu harka warraa of tuultootaatti kufe. Sana booda gammachuudhaan Agarii fudhatanii gara Salaalee geessan. Magaalaa Fiicheetti hidhan. Uummanni qabamuun Agarii aarsi sodaa tokko malee dirreetti bahanii Agariidhaaf sirbuu jalqaban. Yaa hoolota oborii, hoolota hamdee gugurraasan, shiboo irra maran, harka Agarii ibiddoosan jechuun dhaamsa dabarfachaa turan. Dhaamsi sirba kanaa dhaamsa guddaadha. Hamdee Abarraa nafxanyicha uummata Salaaleerraa lafa fudhatee biyya isaaniirraa akka baqatan godhe yoo ta'u, hoolota hamdee jechuun waardiyyoota hamdee jala kaachuudhaan uummata isaanii rakkisaa jiran jechuu isaaniiti. Agariin erga hidhamee turtii ji'a tokko keessatti akka duuti itti murteeffamu godhan. Sana booda eebila guyyaa Wiixataa bara 1962 magaalaa Ambisootti obboloota isaa Jimaa Tulluu fi Hirkoo Tulluu wajjin bakka uummanni baay'inaan jirutti fannisanii ajjeesan. Jimaa Tulluu, Hirkoo Tulluu obboleessa Agarii ta'uun qofa fannifamanii ajjeefaman. Duutii ijoollee Tulluu kan baay'ee aarsee uummanni Oromoo Salaalee akka armaan gadii kanatti sirbaan gadda isaanii ibsachaa turan. Yaa haadhatu yaa tarrafu, tokko du'ee lamattafu, lama du'ee tokkottafu, sadii du'ee maalittafu. Agarii Tulluu seenaa qabsoo uummata Oromoo keessatti goota bara baraan kabajaa fi jaalalaan yaadatamaa kan jiraatuu fi sochiin sabboonummaa Oromoo inni godhe laphee ilmaan Oromoo keessa kan hin baane. Kabajamtoota daawwattoota sagalee kitaabaa, seenaa Agarii Tulluu gabaabduu ishee asirratti xumurra. Seenaa kana irra waan baay'ee barattu jennee yaadna. Hiriyyaan isaa isa ganuu isaa akkamitti ilaaltu? Xalayaa inni hiriyyoota isaaf barreessee niitii sanatti kenne akkamitti tilmaamtu isin? Wanta seenaa kana irraa baratte koomentii jalatti nuuf barreessaa. Galatoomaa. Horaa bulaa yaa Oromoo.